Ashama harka fuunee nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuub nagaa keessanii ani nagaa kootii baga nagaa qabaattanii hordoftoota kiyyaa walitti deebinee jirra. Tole egaa viidiyoo kanarratti dubbachuu kun dura warroonni maatii naaf hin taane asumaan maatii naa ta'uu hin dagatinaayii. Akkasuma warroonni maatii naa taatanii na jajjabeessaa jirtan immoo hedduutu akka galatoomaa siniin jedha. Laayikii sheerii keessanillee hin dagatinaa siniin jedha. Akkasuma viidiyoo nan qabadhee dhufe akkuma suuraa irratti argitan kana obboleessa keenya kan dhiiraa kunoo kan ijoollee lama qabatee jiru kana keessan naaf ergame. Sagalee isaan naaf ergan siniif waraaba jedhee tanana sagalee isaanii naaf dhageechisuu didee. Sababii sagalee isaanii naa dhageechisuu dideef jecha immoo bakka akkasumatti viidiyoo irratti hojjedhadhee yaade. Obboleessi kun dhalataa kan Jimmaadha. Sagalee isaanii waan naa dhageechisuu dideef maqaa isaa eenyu akka ta'eef barreeffamumallee hin gaafadhe malee hin beeku jechaadha. Innaa ijoollee lama kan qabudha. Haati manaasaa immoo hojiidhaaf biyya Yordaan kan jirtudha. Inni immoo gara imala isaa biyya Liibiyaa kan jedhamtutti imalee amma ammaatti du'ee fi jiraatee isaa wanti ittiin adda baafate tokko hin jiru jettee jirti haati manaasaa kuni. Bakki inni jiraatu kan Liibiyaa seenee dhaga'ameera. Garuu harka namaatiin qabamee hidhamee ta'ee lubbuudhaan jira ta'ee hin jiru ta'ee waasa adda hin baafanne. Kanaaf barbaacha obbolummaa fi oromummaa warri isinitti dhaga'ame viidiyoo kana sheer godhaati. Waliif barbaada amantii kiristaana islaama osoo hin jenne hundumti keessanoo adaraa keessan gara barbaachisutti sheer godhaati. Obboleessa keenya kana abbaa ijoollee kana barbaadaa siniin jedha. Obboleettiin kun sagalee ishii naaf waraabdee turte sagalee ishii hin dhageechisu. Egaa biyya Yordaan keessa maal akka jiru hin beektu. Yordaan keessatti haala mijataa hin qaban ijoolleedhi. Bilbila afaan namatti kennu namarraa fudhatu waan akkasiifaa jira jedhanii. Kanaaf ishiin immoo sagalee ishii kana waraabdee toonaa erguudhaaf sagalee sun hin dhageechisu bilbila namaatiin waraabdee ergite. Sagalee sun dhageechisuu dinnaani waan ta'eef adaraa keessan barbaada fi siniin jedha. Obboleessi kun akkuma eenyumaatti hojjechuudhaafidha kan biyyaa ba'ee jiruusaa jijjiiruudhaaf biyyaa ba'ee garuu amma ammaatti immoo eessarraa akka ga'e maalirraa akka jiru maal takka isa qunname maal takka irra ga'e wanti beekamuuf wanti argame tokkollee hin jiru. Obboleettiin kun adaraa keessan adaraa oromummaa adaraa dhiigummaa jettee jirti. Adaraa keessan naa barbaadaayi abbaa manaa kiyya kanaa abbaa ijoollee kiyya kanaa naaf barbaada jettee jirti. Akka carraa ta'ee ijoolleen biyya sana keessa jiraattan yoo jiraattan barbaada fi akkasuma lakkoofsa bilbilaarree mee nan gaafadha. Lakkoofsa bilbilaa yoo qabaate kan duraatiin dawwalee fi jiraate gaafadhee tanan lakkoofsa bilbilaarree maxxansa. Ijoolleen keenya viidiyoo akkanaa kana baay'een keessanii sheer gochuurree hin jaallattani. Adaraa keessa sheer godhaa. Boru waan sinirra ga'u hin beektan jechaadha. Akkuma nama kamiitti namni kamiyyuu hojjetachuudhaaf jiruusaa jijjiiruudhaaf keessattuu immoo beektu jireenya Itoophiyaa nama waaqayyoon gargaaretu amma tokko jireenya isaa mo'achuudhaaf jecha achidha kan turudha. Garuu jireenya isaa kana mo'achuudhaaf yoo ta'u baate immoo haalli yoo itti ulfaate maatii isaa jijjiiruu jireenya isaa jijjiiruu dhalli isaa akka rakkanneef amma fayyaa qabutti jedhee waan irratti namni tokko dalagachuudhaaf biyyaa ba'a. Garuu inni immoo ta'uufi dideetu akkasittiin gaafa biyyaa ba'an immoo rakkoo baay'eetu nama qunnama. Shamarran bichaa miti ijoollee keenya dhiiraa baay'ee isaanii yeroo biyyaa ba'an kaan bahaararraan kan deemanidha. Kaan isaanii dhugaa dubbachuudhaaf gara Suudi Arabiyaa kanatti viidiyoo tokko yeroon argu karaa gubbaa irratti kan du'afaatu jira. Karaa gubbaa yeroo deema shamarran keenya dhiironni keenya jechaadha. Baay'ee isaanii irbaata bineensaa kan ta'an baay'ee isaanii baqqaashoo akka hin taanetti kan du'an jechaadha. Liibiyaa kana keessatti immoo yeroo baay'een argitu birriitti wal gurguratu. Birriitti wal gurguratanii waarrataniif gara eenyu bakka kan nama ajjeesoo kan birrii sanallee micaawwan tuni birrii amma barbaade yoo ta'u yoo qabamee jiraate nan kaffala jetti. Nan kaffaleetoo abbaa ijoollee kiyyaa kana oolfachuu barbaade lubbuu isaa oolfachuu barbaade jetti. Yoo akka tasaa kan qabamee jiraatu ta'e garuu otoo lubbuudhaan akkasitti jiraate maatii isaa hin dubbisa mucaan kuni.
Ai dhugaa baay'ee ani yeroo tokko viidiyoo akkasii kana yeroon argu baay'ee garaan koo na cabachaadha. Ilmi namaa kun hin bahu malee akkatti galu hin beeku. Bakka jiruu koo jijjiiradha gaafa wantichi immoo namaa milkaa'uu dideetoo kaayyoon ofii kun galma namaa ga'uu didee rakkoon biyyi lafaa kun rakkinni ishiin qabdu asii miti. Biyyi ormaa immoo gara jabeettidha. Gara jabeettidha. Maaliif akka ta'e hin beeku biyyi lafaa kamiyyuu biyya ormaati keessattuu immoo biyyi ormaa gara jabeettidha. Gara jabummaa qabdi jechaadha. Kanaaf adaraa keessanii adaraa oromummaa ani micootana wanti nani beeku hin jiru garuu keessa waan natti ergameefan sagalee ta'uufii barbaade suura ishillee asirraa buufattanii sagalee ta'uufii dandeessu gara tiktookitiin akkasuma gara feesbuukii yuutuubii gar kamiiniyyuu sagalee ta'aafitoo obboleessa kanaa barbaada fi obboleettii kanaa fi abbaa ijoollee isaatti nagaadhaan akka galu barbaada fi siniin jedha waan barbaachisu nan kaffaladha yoo ani dhamee jirullee ta'ee sagalee isaa dhaga'uun barbaade waanuma inni keessa jiru baruun barbaade waan jettuuf obboleettii kanaaf jecha adaraa keessanii abbaa ijoollee kana akka barbaadaniif siniin jedha ani sagalee koo isinitti dheeressuun barbaadu suuricha waan isinii maxxasee jiruuf suuricha irratti ilaaltanii too barbaaduu fi dandeenya garuu suurichi baay'ee mul'atu beektu siniin jedha kabaadiyyaa keessatti yeroo kaameraan keenya baay'ee mul'isu. Kanaaf ansaa hin mul'atu ishiin garuu baay'ee mul'atti ishiin ishiin Yoordaan keessa jirti alam ijjataa yoo dhabdeeyyuu inni akkasidha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii barbaada fi siniin jedha gara barbaachisuun barbaada fi namni gaafa du'ee qofa jedhee walii boo'u osoo hin taane gaafa du'ee qofa ajandaa godhatee irraa boo'ee achumaan dhiisuu qofa osoo hin taane gaafa lubbuudhaan jirullee gaafa sanallee barbaaduun ni barbaachisa beektu. Namni kamuu baqa akkuma nyaachuun jiru dhalatanii nyaachuun uffachuun waan hundumtuu jiru akkasuma jechaadha akkuma keessanii kanatti bakka buusatti adaraa keessan barbaada fi suura isaas irraa buufadhaatti feesbuuk irra kallattii hundumarra kakkaawwadhaan siniin jedha adaraa keessan viidiyoo akkana sheer gochuu hin dagatina sheer godha hiriyoota keessanii sheer godha tarii firrisaan dhabamu tarii namni mucaa kana beeku tarii namni inni bira jiru hojiidhaaf bira jirullee argamuu danda'a. Yoo waa tokkos ta'e yoo miidhames yoo an lubbuun jirus ta'e kara keessatiin yookaan as jalatti koomentii jalatti naaf barreessaa ani immoo biraan ga'uu nan danda'a jechaadha. Karaa furii lamaa waan gara koo dhufeefiyyuu mica ittiin bilbila madaam ishiirraa fuuteet goddanyaa ishiitti ergite goddanyaa ishiirraa immoo gara kallattii lamaan na bira ga'e waan ta'eef sagalee ishee jechaadha. Sagalee ishee akkatti nageechisu waan ta'eef silaa'uu sagalee ishee kana sinan dhageechisa. Baay'ee garaa nama nyaatti joo. Garaa nama nyaatti. Baduun nama kamiitu nama ta'ee kan uumame kamiyyuu dirqama baduun qabu dirqama duus hin qabu beektu. Karaan taane bakka shochuudha. Garaan koo nagaddaa fi eenyumaafuu taana ani nama eenyumaafaan barbaade haa dubbatu namummaa isaatti garaan koo nagadda jecha. Kun immoo ilma Oromooti. Bakka ijoolluma tana laala adaraa ijoollee kana laala keessatti warri dhala qabdan garaa dhalaa laalaan siniin jedha adaraa keessanii sagalee ta'uu fi hin dagatinaayi. Sagalee taafii gara barbaachisuun siniin jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatooma kanarra sagalee koo isinitti hin baay'isu yeroo gaarii qabaadha laayikii gochuun keessan ijoollee baay'een akka hordofan godhachaadha sheerii gochuun keessan ijoolleen lama sadii dhufanii waarratanii viidiyoo kana ilaalanii obboleessa kanaaf sagalee ta'anii waarratanii rakkoo sana keessaa rakkoo waan inni keessa jiru keessaa baasuu danda'u jechaadha. Amma qarshii miti kan sinirraa barbaadamaa jiru. Obboleettiin kun abbaa manaa ishiitiin gargaarrattee gara biyya galchuu barbaadde jechaadha. Gar kamittuu haa ta'u waan kamittuu haa ta'u yoo lubbuun jiraate lubbuu isaa kana oolfachuudhaaf jechaadha ishiin yoo immoo lubbuudhaan hin darbite garaadha kutattee waarrattee teessi. Akkas isiniin jechuu barbaada kanaafuu laayikii gochuun hin dagatinaa laayikii godhaa namoonni baay'ee viidiyoo hin laaltu garuu laayikiin gootan maaliif laayikii godhaati itti bu'aa laayikii keessan namoota baay'ee akka hordofsiisu waan godhuuf jechaadha. Isa kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadha baay'ee.